السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت النجاة فياك أبدو فياك أبدو فياك أبدو أكسي أكم جرت سينا 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 غابو بونيك أبنا وبر تكو واقوني ميلان دي دمنيتي دفني تكونيك أبنا ما شاء الله اللي خمبر واق أبنا ميتي أكسي تخا مي سينا 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 يا جماعة الخير سينا أكاسيتيغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجاة فيادا كوني سجلي بسوناتي لولا إثيوبيا في تيغري جدود ديمو جيرو في أورومون maal godhuu qabdi lola kana keessatti waalamaan kana qofa irraa hin dubbadha daqiiqaa 10 akkana ni fudhata hangafoota oduu ummanni Oromoo guutumatti ka'anii deeggarsa waraana loltuu Itoophiyaadhaa bira dhaabbachaadhaa jiran ummata gaara keessa jiru warreen Oromoo bilisoomsina jedhee interestii dantaa isaaniitiif carraaqaa jiru warra gosaan amantaan naannoon kutaan Oromoo adda qoodaa jiru gurra keessa qabanii guuraatti jira poolisiin Oromiyaa akkasii achi kaayan kanaas achi kaayaa jiran jechuu kuni hangafoota oduuti ammoo oduu bal'inaan Abiyyi Ahmad lola amma jalqabe kanarratti administreeshinni Oromiyaa administreeshinni Abiyyi joolleen Oromootun lola amma jalqabde kanarratti yoo isaan capan Oromoon cabte jechuu laal jala harriqadhu yaa nama qalbiin isaa fayyaa qabdu yaa nama sammuun isaa dalaydu yaa nama aangoof hin deemne yaa nama tokkummaa Oromootiif deemu yaa nama gurubbiin tiyyaa tokkoffaa taatu jedhee hiyyaanne lola amma jalqabame kanarratti Abiyyi Ahmad cabuun Oromoon cabte jechuu jala harriqadhu no more Oromoon ganaa isteeja addunyaa irratti inuman baatu Abiyyi cabnaan Oromoon isteeja addunyaa irratti bahuuf illee ta'isu jechuu gana sabaasabota Itoophiyaa birattis kabajaan qaban abbaa fedhee dhiitee nu bulchaa jechuu nuti har'a Abiyyi kana bira dhaabbanne itti fufnee gargaarree akkamma harkaan gamana qabnee dhiibaa jirru kanatti dhiibnee Tigree tana dakkaa dhooyinee daareessinee eega caccabsine booda feetu bilisummaa taatu dhayinee alaabaa fannifnaaf akkasi akka Umar Bashiir godhe gartee Suudaan dhaqee bar harka isaatiin fanniseefi daayinee shukkuumnee dhayinee akkasitti nuti ummanni Oromoo harka keenyaan fannifnaaf alaabaa Tigraay we are nuti ummata humna qabu rabbii wajjin ummata history qabu Oromoon ummata lolee cabsee beeku ummata xaliyaanii cabsee aduwaadhatti Oromoo jechuun hoogganoota Oromootu lolchiiftota humna waraana Oromootu cabsee bar dirri baalchaa jaan dirri maalree jaan dilli kana jaanii odeeysan Oromoodha yaa Oromoon ummata history qabu seenaa ummata seenaa qabu waan takka gaara keessaa caaqjuu fi ta'ala saayibara gartee internet irraa wachuu kana kuni rakkoon qabu kun jiraachuu qaba kuni arrallee itti fufu qaba borullee itti fufu qaba maaliif ummata kan taran ka afaanumaa bar afaaniin waan fedhayyoo haasawan qalbii nama tokko cabsuu hin dandeen tarkaanfiin guyyaarra injifannoon deemaa jira ummanni Oromoo guyyaarra mootummaa isaa waan isiin taate hubachaa deemaa jira jechuun mootummaa Abiyyi kana mootummaan Oromoon qabdu ka Abiyyi kana mootummaan Oromoon fuula duraataaf abdattus ka Abiyyi kana mootummaan Oromiyaatis kana kan nuti qabnu administreeshina kana cimsiifannee jabeeffannee cinaacha dadhabaa qabu waliin sirreeffannee bira dhaabbannee push godu no more ganaan baqannu nuti gana Itoophiyaa irraa baqannu
gaafa mililik gaafa maarreen dhufee Haile Sillaasee cabsees akkanuma baqatanii Ingiliz dhufe akkanuma baqatanii Ingiliz taa'ee Xaliyaaniin taa'ee mootummaa namatti kan nu dhabee ifii bulchaa ture baqatanii ni baqanna gaambeenu Oromoo hottaa isinittiin kan naalakkee atummaan bulchi janiin gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam qabatees baqatanii kuno hayyootaa fi beekaan nuti qabnu baqataniiti gaaratti jaarraa faddaqanii achiin maas deebi'anii qabsoo laaqanii jechuudha. Gaafa Tigreetis qiyaamaa dachiin nu fuudhuu dadhabdee qiyaamaan nu buutee gosa seennu dhabne obboleessoo. Tigreen kilaashuma akka keenyaa qabdii bakkuma keenyatti horiiti baqannee biyyaa baanee jechuudha. Garte arra nuti arra hin baqannu. No imbakan itti aanee mootummaa teenya mootummaa Oromiyaa administration Oromiyaa cimsinee jabeessinee marraa faraqaa Oromoon bulchuutti tana akka boonaa tokkotti waan ajaa'ibaa goonee bulchuu qabnaa jechuudha. No more. Wannummaan namarraa wannummaan maqaa Itoophiyaa dheessinuuf maali? Anta akka ajaa'iba natti ta'u. Ummanni forever injifachuun teenye ummanni forever baangollee qabachuun teenye ummanni forever humata akka godhuun teenye guyyaa khaleessa leencoo lataafaan maal nun jechaa turan Oromiyaan eenyurraa citti Oromoo citee bilisooma jennee hiyyaannu arrammoo Oromoon bilisoomu qabdi hay nu malee achidaytu malee achidaytu bulchuun beeytanii baritti taphattanii maal beeytan maal beeytan isin gaarbeeja qushasha bagara biin namicha kana nami mucaa jimmaa kana chinuu gees alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah silaa saboota waliin nayxaniiti akkamma yaatan kanaan meen malaal maal cincoitti odoo nuti ajjirruu tu'i dhiifama isiniin goonuu nama qabsoo Oromoo dura dhaabbate nama hoboo dura dhaabbate nama maarree dura dhaabbate dhiifaman goonuu fi maarree jaartii teessan sodaachisaa ijoollee teessan sodaachisaa tanaan namni isin sodaachiftan hin jiru jechuu namni dhiifama isin gaafatuuf hin jiru biyyaa hun qabattan achii hun dhaytan ifumaaf maqaa namaa barreessitanii harkatti hin tatteessan Keeniyaa keessatti maqaa barreeffataniiti hogguu biyyi bilisoomte gallee seenaadhaaf waan kana himnaa jedhanii tatta'aniin Jabuuti akkas ta'aniin Hargeysaa akkasitti ta'aniin Muqaadishoo akkasitti ta'aniin boordara kana hundarraa bar manaama bilisummaa eeganii bar sittin halkanaayin hin jirtu no namni isin galtanii sodaachiftan inuman jiruu tana beeka never ever isinitti hin dhiifnu ammoo galaa isin qeeballaa galaa mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Oromiyaa isin qeebalti isin gargaarti isin qubsiifti yoo barbaaddan Yom barbaanne taa lola feetanii qawwee fudhadhaa lola kunoo Tigreen akkana jeeyna waraana nam meeqa Itoophiyaa irraa fixaa jirtii bar waraana hoomaa waraana raayyaa Itoophiyaa kana dura dhaabbatteeti taankii fi madaafaa fi xayyaara lolaa jirtii bar waboon kee kanatti dhaadattuun waboon kee amata meeqaatiin uma dhaadattuun gaara keessaa namaan itti sodaachiftu haadhaa fi ilmoo walirratti qaqqalaa jira jechuudha. Halkan sanuu halkan deeme kilaash tokkoon kuni bakka nuun bu'u kuni nu bilisoomsuu hin danda'u kuni taybata akka nu baasuu hin danda'u kuni injifannoo fiduu hin danda'u never ever no way injifannoon fidu kun if barre amma alhamdulillah if agarre nuti Itoophiyaa irraan baqannu Khaysahu ilman Arsii Khaysahu ilman Harargee Itoophiyaa irraa wanni dheessinuuf hin jirtu I told you Itoophiyaa jala gurmooyne Itoophiyaa taanee akka tuulamaa kanatti Itoophiyaa liid godhuu qabna akka Wallaggaa fi tuulamni Itoophiyaa liid godhan kanatti maali nuti kan gadii tanan nu ittisan nuti jaldeeysa nuti qushaasha ati maaliif namni si fayyadama hoo maaliif namni waan biraan dubbadhu dhaabeeyyee okay garte Joohar Mahammad eega biyya gale ummata Arsii kan duraan asitti nama je'een dubbifne rakkannaan Arsiitii yaje
ummata harargee kaasitti maallaqumarraa fuudhuu malee nama jee yaanne rakkannaan ani harargee je garte Oromoo if habarru please if habarru amma qabso uy qeeroon amma kaatee buqqaasuu teeysi qeeroon abiyyii irratti urgufuu teeysi qeeroon maarree godhuu teeysi achi dhaqee akka godhu jiru laal Tigree goda keessa tetteeyseeti akka Saddam Husseenitti goda keessa teeyse akka Saddam Hussein goda keessa juutti garte goda keessa iyyaa jirti no more ganaa Tigreen olla gabbahuun dandeessu marfamtee jirti marfamtee sa'aadi damii sa'a 74 kan nameefi hangana dhiirti bireega fudhachaa jirti nyaachaa jirti qalachaa jirti laal qeeroon laal akka beexalaatti dhaquu ta'an goda intelligencein abiyyi goda Tigree hanga beeyti lakkooysaan intelligence very dangerous and wannin itti quudheef very high intelligence qaba akka inni godhu taa warquuf teessame walumaan ajjirra kuno lolli khu yo akkam jabaate baati jahdeem yo akkam jabaate 6 months because they are wanni waapini maal jettaniini qawwee qaceello qaban waa hunda qaceello qaban waa hunda gayaa qabanii nama dura dhaabbachuu danda'anii jechuu akkana waliinu kaambii meeqaa fi konyaa meeqarraa use goosisee jechuu move goosise dhiibaa jiran fuulduratti injifannoon keenya ni moona abshir ni moona rabbii wajjin ni moona rabbiin nu gargaara Oromoon hin cabxu ni cabsina malee hin boonyu ganaa ni boochifna malee no more booyuun Oromoon no more ammatani OMN fi bololtuun aangoo dabballoonni dhihaa kuni akkanumatti wanni kanarra deemanii wanna maali saayibara kanarra maal jettaniini gaa internet kanarra deemanii Facebookiidhaan achi nama jeesan asin nama qalan achi maaroo nama godhan achi maarreen Ameerikaa keessatti nama meeqa addu halkanitti boolisiin nama meeqa jeesa boolisiin mataa keessa qabu meeqa addu asitti boolisiin nama meeqa jeesa ummata seeraaf hin bulle adiisni jeesan gurraachaa fi boolisa Ameerikaa kanuma bafuluma akkuma leencaa itti rarraa guyyaa magaalaa keessatti gurraacha kana isaanuma harkaa wal qabu garta boolisuma Ameerikaatii fi gurraacha harkaa walirra bakka yutti sangartaa jechuu garte guyyatti Ameerikaa kana keessatti nama dhibbaa oltu dhuma boolisiin nama jeesaa jechuu boolisiin Ameerikaa biyya nagayaa tana biyya dimokiraasii keessatti naasima nama seera cabsu arraas taa'i waan kanan godhini boruus taa'i waan kanan godhini iftaanis taa'i waan kanan godhini guyyaa kaanni qabnani cihaa ta'u mataa keessa akkasi asitti fixaa jiranii jedhu nama gabbahee ummata karaa dhagaa karaarra naqu qabaleetu firraajjeessa nama ganda rabbashu manni hidhaa as mana hidhaa yoo magaalaa takka magaalaa meeqa jechuun manni hidhaa Ameerikaa kana keessa gartee kun federal court dhiyaata kun county court dhiyaata kun district court maarree court akkana adda qabaa jechuun akkasuma biyya teenyaas kanaan ala wanni biraa tokko hin jiru nama mootummaaf hin bulle mootummaa yoo hin bulle mirga qabda waan seera biyyaa cabsuu hin qabdu jechuudha gartee saayibara kanarra yaateeti internet maarreedhaan Facebook kanaan maarreen du'e maarrejeessan kun jiraachuu qaba ammoo ani wanni rabbi kadhadhu ummata Oromoollee fuula duraaf nu malee aangoorraa eegaa nu malee yoo bakka san dhayit yaa waylakum yaa shaabana yaa waylakum yaa ummata Itoophiyaa isinii dhumatte walid dabarsan malee nama tokkotti dimokiraasiin isaan biran jirtu akka waraqaatti yuusi godhan akka xalaayaatti yuusi godhanii jechuu no nuufis bu'aan qaban ummata Itoophiyaafis bu'aan qabu ummanni kun ummata ana malee namni biraa liqimsun jiru ummata anuma malee isaanii fi maqaleen takka nu malee fi maqaleen laal nu malee maqalee nu malee walitti takka warri naasima
Garte? Tanaafu Oromoon rabbi nu fure furmaata arkanne kana itti faayiduu qabna. Ajendaan kiyya abiyyi cab'uun Oromoon cab'uu jaamti. Takkitti tanaaf hin dhufe laal. Abiyyi yoo biroo kintee Oromoon cabte. Abiyyi moonaan Oromoon moote baallii dhaabbanne. Akka ajaa'ibaatti. Hangana takkitti tana jala harriiqadhaa beeka. Antanumaan isiniin ja'a. Haleessaa hogguunaa sa'u kombolchaan jechaa ture bakkattoon kombolcha. Fal'aanaa miti fal'aanaan jechaa ture. Kombolchaan irra deddeebi'ee kombolcha jee walumattiidha gadoon tun awwadaayin akkanatti asiin dirree xayyaaraatiin akkanatti gadoon tun Harari magaalaa Harariin akkanatti dirree xayyaaraatiin walitti hidhaadha jechuu. Lafa tanarratti waa gugguduunfaa jirti shanee fi kaafaa'oonis harka walitti hidhatanii ilmaan biyya teenya keessaa'u ilmaan Harargeedhaa ijoollee afran qalloo haareetti amma fixu no sani nayyamnu jechuu garte numa nayyamnu. Nuti waan ummanni Itoophiyaa waliin qabaanna waan ummanni Oromiyaa waliin qabaanna wanni kophatti nuti qabaanne mee ani ijoollee Harargeetiin ninja warramma wayi gugguduun fina jee horii daawwin mataa tokkicha administration irraa jijjiiruu dadhabdanii. Daawwit tokkicha jijjiiruu dadhabdanii. Hay waani akkanatti awwadaayii fi asiin ilaa kombolchatti akkana walii hiitan kanaani abiyyi buqqaaftanii himma isin sila. That is my question. That is my question. Me gaafin kiyya kana. Daawud nagee anta kana angoo rafuudhu dadhabdanii naafni hun qabatee taa'anii abaa adda isin faffacaase. Amma awwadaayii fi akkana gadoota naasiin dirree xayyaaraatiin ilaa kombolchaatti akkana waliidhaanii tanaanii abiyyi buqqaasuuf deemtanii himma isin sila. Wana makanya nurraan fitinaa nuti nama abdirraa qabna dirree tana dirree dhiirrirra dhalatee bar dirree gootowwan keenyarra dhalatan abobboleeyso warra akka Ahmad Tamaarii kanaa irra dhalate boo warra akka Siifiin Maalaal Sayyidina Ammee Bippii kanaa irra dhalate aboo dhiira akka Muummee Jilbee tana faa irra dhalate dhiira goota Amaara meeqa jilbiifachiise boo ganda naman qabne nu seetanii isa akka bar awwadaay bar boo jaarrabbaa gadaa tafaatu itti guddatee bar maal taatan biyya naman qabne seetanii. Be careful, I told you. Anan kanumaan isinii dhaama ani waan nin dubbachuuf ol bahee Oromoon ni injifatti Oromoon cabte abiyyi cabe jechuun Oromoon cabte jechuu abiyyi moohi jechuun Oromoon moohe jechuu hangasi laal wanni raabeetu qabsoo Oromoo tarkaa qaba wanni raabeetu kutaa Oromiyaa hunda keessaa wali bahaniiti sibiira jirraa hajanii maallaqaa fi jibootaas akkana itti roobsan mee naannoo tokkollee gartee ati naannoo tokkollee gartee naannoo Sidaamaa naannoo Amaaraa naannoo Somaalee gartee ta'a takkallee even cinaasan irraa guuranii kan nambo gaalli kun akka walloo irraa akkanaas yaa gaalli babbareedaan ummata walloo kun yaa taabbaatu. We are one. Gura shane. We are one. Kafaos. Hinjirtu. Hinjirtu. Wanni ganda keessan deemanii ganda racanii ha numalee naangoo qabattu malee hin bullu nagayaan numalee naangoo qabattu malee rabbi sirrafe wallahi sirrafu singar garunut hay samaanu wada watambo bismillah allahumma najinna Allahumma najinna bonu tabira khaisi jira ni mona arralle ni mona din nambiyate nya qabso nirana shanton shubisa wanti yadalon najala badebo igawo ni mona din nambiyate nya qabso nirana Nimona
diinnan Oromiyaa qabsoon irra aanaa yetaabaatu. Heheeyya. Akkana laal waraanni kun itti leenjifamtee ilaal qeeroon Oromiyaatu ilaal akkana itti achi diimatti ilaal. Waldayyas walda Marqoos walda Gabriel kana laal akkana laal. Laal gubiyyee haadha nyaattee tana amata meeqanu gubaa turte. Rabbiin sirraa kafale. Baqataa ta'i hamma faraqaansii ta'i baqataa. Albaatii fi fasaadii dachiitti nagartee nyaatte khalaasi gaya. Osoo tetteessee adabattee teessee yoo waan guurratte kana tuttuutte ban namni sun tuquu bar. Ijoollee tana akka nu malee akkana isin godhee bar. Way yaaboo Tigiree numa qasaartan. Innaan illaa. Aboo waa isinitti nafnee bar. Akkasii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma amma hasawa fixee tapha keessa waan biraatti hin kutuu deema. Galatooma assalaamu.